gurguraan gariin ilma noolee gurguraan ati torba afran qalloo gojaan amma maqaa gosaatti warra fudhatu jira tanaaf maqaa gosaatti shakkii malee gosa okay baabbilee fi alaa fi oborraa fi daga hayye gaaddisa abdullaahi faa jira itu anaa keessa jiraanis anis gurguraan hayye gurguraan gariin ilma nooleeti gariin gurguraan ati torba sadeen qawwahootii fi sadeen liibanooti jaan liiban namuuni beeka boorana liiban boorana qawwahootis ma'anaas hin beeku malee waanuma akka humbannarraa dhufte amma kun dhubleen nya'a nooleeti nya'a noolee ja'aniin nya'a jechuun allaayidi jechuudha haliif jechuudha booda anniyyaa jira ituu jira afran qalloo malee ituunuu yoo xiqqaate afran qalloon ni dhihaatti lakkoo isaan anniyyaas akkas irra beekamtuudha irra ifaajjees ammas afran qalloon oromoon warri dammayse afran qalloo keessaa dhufne nuti afran qalloodha kan dammaqa falmii bilisummaatii fi ibidda kana cufa warri bukkise warri finiinse warri barbadeesse afran qalloodha sanirraa addunyaa wal geesse tanaaf afran qalloo jedha